Du'a akkanaa Rabbiin waa oolchu. Du'a suukanneessaa abdii kutannaa guddaa boonii kan irraan ga'e maalidha? Dhugaan dhoysuun garuu si boochisanii abshirsiin ja'anii si sossobuu. Yeroo tokko hojjettanis waan baay'ee gootanii isiniin darbu. Jireenya akka barbaadanitti jireenyi akkasiin barbaadanitti isiniin jiraatamu. Kanaafiyyuu biyya lafaa kanarraa wanti boqonnaa namaa kennu yoo jiraate Namoonni baay'ee booniin akka of ajjeeftuuf sababa kan ta'e namoota koomentii kennanii fi namoota boonii arrabsanidha jedhanii dubbatan. Garuu dhugaan kanarraa kan fagaatu. Obboleessa ishii quxisuu biyya Duubaay keessa jiru akka haadhaatti akka abbaatti boonii laallachaa kan jirutti garaa kan ishii jabeessee funyoo akka morma ishiitti godhattu kan ishii taasise booniin dhuguma miidiyaadha moo abbaa manaa ishiiti? Yeroo tokko hojjettanis waan baay'ee gootanii isiniin darbu. Jireenya akka barbaadanitti jireenyi akkasiin barbaadanitti isiniin jiraatamu. Kanaafiyyuu biyya lafaa kanarraa wanti boqonnaa namaa kennu yoo jiraate du'a qofaadha. Anis amma guyyaa irraatti waan hojjedhee isin jibbisiisee isin gaddisiisee warri jirtan dhiifaman haa godha. Anaafi guyyaan irraa guyyaa boqonnaa kootiiti. Yeroo gaarii qabaadha. Jechaan qabu bakka. Anaaf kun guyyaa dhumaati. Guyyaan boqonnaa koos har'adha. Isin jaalladha. Yeroo gaarii qabaadha. Leessa maaliin je? Dhugaan dhoysuu caalaa wanti nama miidhuun jiruun je. Soba dhugaan dhoysan gargar baaftee beeyta. Soba dhugaan dhoysan jechuun soba ta'uu beeyta, dhugaa ta'uu beeyta. Zayitii fi bishaan akka walitti makamne gargar baaftee beeyta jechuudha. Dhugaan dhoysuun garuu si boochisanii abshirsiin ja'anii si sossobuu. Jajjabina siif laachuu. Qurxummii bishaan keessaa baasanii du'arraa baraarresiin jechuudha. Jibbamuu caalaa wanti bareedaan hin jiru jedhee yaada. Mi'aawus ta'ee jireenya kee mi'eessuuf wanti akka jibbamu nama guutuu si taasisu hin jiru. Namni yeroo si jibban of dandeessee akka dhaabbattu si gargaaraa jiru. Isaaniin alatti jireenya kee akka bareechuu dandeessu si shaakalchiisaa jiru. Dhuguma iyyuu sinitti himu jarri kun oolmaa sanirraa qabu. Waan tokko sinitti himu aanarraa saame yookaan rukutaame sana booda kan dhadhaa ta'u. Nama waliin kan of madaalti yoo ta'e yoomiyyuu gammachuu kee hin argattu. Yoo argatte illee gammachuun kee umurii hin qabu. Ofii waliin kan dorgomtu yoo ta'e garuu gammachuun kee homtuu sirraa hin dhaabu. Waan tokkoon isinitti Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoobsa 2 isiniin dubbisa. Mata dureen isaa akkas jedha. Amantiin qoramee ilaalamee ogummaa biraan ga'uu isaadha. Lakkoobsa 2 maal jedha isinitti fakkaate? Yaa obboloota ko qorumsa garaagaraatiin ilaalamuu yommuu isinitti dhufu gammachuu guutuutiin fudhadhaa. Amantii keessan qoramee ilaalamuun isaa obsa danda'u akka fidu hin beektu. Isin warra fiixaan ba'an warra mudaa hirrinas hin qabne akka taataniif obsaan danda'uun kun hojii isaa fiixaan haa baasu jedha. Kanaafiyyuu maaliif jettanii nan gaafatinaa? Galatoomaa ulfaadhaa. Ilmaan Oromoo kabajamoo afaan Oromoo kaniin an dubbaddu. Qalbii yoo dhaggeeffatan malee gurraan yoo dhaggeeffatan namaan galu. Hubannoo fi ilaalcha waan ta'eef. Afaan mandara keessaa shunkurtii fi timaantim namni ittiin bitatu afaan Oromoo gadi galoo kana naasa'uwan. Kan namni ittiin waliin nyaatu kana. Kan namni ittiin walii galuu dadhabee kana miti. Ammas yeroo naasa'u waa'ee namootaa naasa'uwan. Namootaan itti haasa'u barbaade ifumaan dhimma Oromoo irratti itti haasa'u. Dhimma Oromoo irratti eenyumaa hin sodaadhu beekadhu. Beekumsa dhugaatii fi ragaa dhugaatiin inni saamansiise mirga namummaatti dubbadha. Mootummaa addunyaa kamuu wareegamuu hin sodaadhu jechuun kiyya akkumatti beektu sana. Garuu jechoonni kiyya dhimma namootaatii fi dhimma mootummaatii miti. Dhimma namoota siyaasaatii fi dhimma mootummaarraas guddaadha. Barumsa mootummaafis nama siyaasaatiifis barumsa.
afaan oromoo akka sadarkaa addunyaatti dubbadha inumaa yoo barbaadde afaan oromoo mandara keessa dhalli namaa haasa'u osoo hin taane afaan oromoo kan rabbiin waaqa keessa haasa'uu beekan afaan oromoo waaqni oromoo dubbatu afaan qulqulluu kaleessa maaliin je dhugaan dhoysuu caalaa wanti nama miidhuun jiruun je soba dhugaan dhoysan gargar baaftee beeyta soba dhugaan dhoysan jechuun soba ta'uu beeyta dhugaa ta'uu beeyta zayitii fi bishaan akka walitti makamne gargar baaftee beeyta jechuudha dhugaan dhoysuun garuu si boochisanii abshiir siin ja'anii si sossobuu jajjabina siif laachuu qurxummii bishaan keessaa baasanii du'arraa baraarre siin jechuudha meelaali dhugaan dhoysuu jecha kana addunyaarraa afaan oromootiin yeroo jalqabaa namni dubbate ana kan namaa yoo saayikooloojii fi ayidooloojii ta'e kitaabni kiyya kan afaan oromoo sixirooloojii jedhama kanaaf yoo hubannoon qabaanne yoo ilaalchan qabaanne na wajjin dubbatin na wajjin haasayin afaan xixiqqishaa mandara keessa haasoytu kana haasawuun fedhuwan naafillee hin galu wacaa tiitichaatti na fakkaata kanaaf dubbisa gaarii yeroo dubbiftu waan gurguddaadha barreessita dubbisa gurguddaa yeroo dhaggeeffattu waan gurguddaadha dubbatta waan xixiqqishaa haasa'u nama keenya laalime waan xixiqqishoo tokko dubbata siif hin galu maal akka inni dubbatu afaan oromootiin mee miidiyaa irratti ilaali roga jechootaan qabu sooko sorgoon qabu falaasaman qabu ayidooloojiin qabu akkanumatti haasa'uu dhangala'u tokko. Du'a akkanaa rabbiin waa oolchu du'a suukanneessaa abdii kutannaa guddaa boonii kan irraan ga'e maalidha obboleessa ishii quxisuu biyya Duubaay keessa jiru akka haadhaatti akka abbaatti boonii laallachaa kan jirutti garaa kan ishii jabeessee funyoo akka morma ishiitti godhattu kan ishii taasise booniin dhuguma miidiyaadha moo abbaa manaa ishiiti gaaffii dhaloota kumaatamaati dhugaan jiru akka miidiyaa irratti haasaamuu miti baay'ee nama gaddisiisa booniin jireenya dukkanaa jiraachaa turte jireenya fokkisaa jiraachaa turte jireenya bu'aa bayiidhaan guuttame jiraachaa turte erga abbaa manaa gaa'ela godhattee ganaa ji'oota 8 abbaa manaa ishee wajjin ji'oota 8 wajjin jiraatanii kutaa ciisichaa alagaa tokko qabdu qofa manni jireenya isaanii egaa booniin mana jireenya ishii duraa keessaa baatee erga mana haaraa darbii sadaffaa irratti galtee mana ishii haaraa keessatti soofaa bitattee alagaa haaraa bitattee ganaa faasigaadha torbee 2 leefu lakkoofsisti booniin dukkana keessaa baatee ifa jireenyaa ganaa argite akka namaatti uffattee miidhaguu eegalte abdii kutannaa guddaa kana kan ishii qaqqabsiise maali gaaffii dhaloota baay'ee deebii dhabedha garuu dhugaan dhugaadha booniin duutee jirti kan lubbuudhaan jiru dhabonnaa booniin duutee jirti namni dhugaa ishee argeen jiru jechuun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa namoonni baay'ee booniin akka of ajjeeftuuf sababa kan ta'e namoota koomentii kennanii fi namoota boonii arrabsanidha jedhanii dubbatan garuu dhugaan kanarraa kan fagaate booniin intarvii ji'a 3 dura gootee mana moonetti beeksisaa biratti viidiyoo ishii guutuu namni dhaggeeffataniitu ta'e deebii du'a isheetiif ifatti odoo yaadeensinii gala viidiyoo kaleessa hojjette keessatti qabxii 2 kaaste qabxiin 2 sun immoo jireenyi hojjedhee naa darbuu didee gaa'ela keessatti boqonnaan arganne jette kunillee qabxii 2 ishiinuu akka nama hin dhimneef dubbattee jirti egaa kaleessa booniin gaafa of ajjeestu namni biran jiru ofii shoffannistee dhugaadha reenfi boonii mana yaalaa galee ture reenfa ishee osoo hin taane osoo lubbuudhaan jirtuu kan ishiin galte suuraan doktoroonni yoo yaalan ragaadhaaf miidiyaa irratti ba'ee jira egaa namni qaqqabee jira namni akka ishee argeen achirraan buusu sababni isaa ashaaraan irratti mul'ata jedha waan ta'eef akka arganii waan gadi buusan hin fakkaatu akkuma argitanii asitti oksijinii garaagaraa marfii garaagaraa fudhattee jirti garuu immoo dadhabdeetti waan ta'eef irraafuu hin dandeenye jechuudha booniin anatti
Booniin kan of ajjeeste koomentiidhaan osoo ta'ee masaanuu ishii jalqabaa saariin waggaa miidiyaatti gadi baatee joosiin kaadhimaa kun waggaa 5 jettee gadi baatu guddaa fi xiqqaa yeroo boonitti duulu boonii yeroo sana numa teesse inuma dandeesse. Garuu abdii akka kutattu kan ishii godhee shamarri rakkoo dandeessi. Shamarri kufuu hin dandeessi. Booniin kaleessa caammaa xaraddu, booniin kaleessa uteela hojjettu, booniin kaleessa barandaarra bultu har'aa mana jireenyaa bareedaatti galtee kutaa ciisichaa tokko keessaa botaa soofaa, kushiinaa, manyitaa beetii kutaa ciisichaa kobaatti qabdi, saaloonii kobaatti qabdi, kushiinaa kobaatti qabdi. Fooqii darbii sadaffaarra galtee torbee 2 odoo keessan jiraatiin booniin obboleessa ishii quxusuu biyya ormaa keessaa qaansiraa hojjetu akka haadhaattis akka abbaattis kan ishii ilaalu obboleessa xiqqaa jabaan qaba biyya Duubaay keessaa jettee ittiin boonaa kan turte haasa'aati. Odoon laaliin odoo daqiiqaadhaaf hin hassaabiin lubbuu ishee akka balleessitu kan godhe dhuguma nama hin beekne warra yaada koomentii kenneef jedhee namni viidiyoo hojjetu yoon argu baay'ee nama dhukkuba. Garuu dhugaan lafa jiruu fi booniin dhugaan ishii miidiyaarra jiraachaa turte lafaaf samiidha. Booniin ofillee miiteet nullee miite. Booniin akka of miitu kan ishii godhe namni guddaa fi xiqqaan yeroo baay'ee boonis ta'e joosii isa gowwaa dhiira dayyuus dhiirritti taphatu jedhameet arrabsamaa ture. Ishiin immoo shamarra abbaa manaatiif hin hajuujamne kan safuun eegganne wanta kushiinaa ishee keessatti hunda kan miidiyaatti baastu jedhamte habaarramaatii turte. Miidiyaa kanatti booniin guddaaf xiqqaan har'a ishiidha. Dhugaan boonii maalidha? Booniin maaliif of ajjeefte? Sababni boonii maali jedhee dhaggeeffachaati gurra qeensaati jiru. Booniin gadi baatee joosiin na miidhaa jira. Wajjiniin gaa'ela ijaarradhe malee mana koo keessatti nagaa hin qabu. Qarshii nan argadha. Garuu boqonnaa hin qabu odoo jettee gadi baatee himatte namni innuu si danda'e jedhaan. Fuula kee si danda'e, amala kee didaa kana si danda'e, fokkina kee danda'e si fuudhee in daffarte jedhamaani turte mitire. Mucaa kanaaf sagalee haa taanu jedhamaati ture mitire. Kan ishiidhaan jedhamu kana. Garuu dhugaan immoo isa kanaa miti booniin kan jiraatte. Booniin miidiyaarra jirtu feekidha. Booniin mana keessaa kan biraati. Joosiin miidiyaarratti garraamii mana keessatti summii ta'uu danda'a. Dhiirri mataa gadi qabatanii booniin jaaladhu. Dhiira kolfunaa wayya. Dhugaa rabbi dhiifama naa godha. Joosiin nama gaariidha. Bakka kaleessaa san ishii kaasee jira. Nana mana. Garuu immoo booniin kan abdii akka kutattu ishii godhe inaaffaadha. Inaaffaadha. Nama abdii kutachiise jechuurra joosirra abdii dhabde. Joosiin ishii kan ganee osoo hin taane joosiin mana suuraa qaba. Achitti shamarra baay'ee bira dhaqa. Gidduutti kan dura jaalatee wal dhabde kan kooti jettee miidiyaatti gadi baatee himattee jirti. Shamarri gaafa baay'ee jaalattu oduma inni nama namaaf ta'eeyyuu in amantu. Booniin jaalala joosii jaalattu humna ishiitii ol kan ta'etu lubbuu ishee akka balleessitu ishii godhe. Gaafa intarvii taasifamtu an addunyaa kanarratti agan joosii qabutti nan jira. Gaafa joosii dhabe garuu ani lubbuudhaan hin jiraadhu jettee turte. Kanaan durallee ani siifin jiraadhaa jetteen jaakoo gaafa jetteen sana ani laanteen ommu nooroo laanteen ommu mootoo jetteen ani siifin jiraadhaa siifin du'a jetteen. Egaa wanta dubbate kan jiraatee du'e booniidha. Joosii lubbuu koo jettee oduu jaalala isaa qabdu inni miidhullee haa miidhuu baattullee hammina isaa oduu dubbatiin gaarummaa isaa oduu dubbattu dhugumas immoo akka haadha manaa icciitii mana ishii kabajjee ofii ishii of miite ofii ishii dukkana keessatti deebite ibidda keessatti deebite namaaf ifa taate. Booniin joosiidha karaa taate. Haadha abbaa qabeenya isa gootee jirti. Makiinaa bittee fi bara. Dhugaa rabbi kana jechuun garuu aga ammaa viidiyoon illee ni dhofkama jechuudha.
Kaleessa mana yaalaa gaafa seentu ni dhorkame akka waraabamee gadi hin baane. Dhimmi boonii seeraan qabamee jira. Seeraan qabame. Seera qorachaa jira. Reenfishii biyya galee jira. Biyya abbaashii daandiirra gahee jira. Har'a ganama gara biyya abbaashii geessanii jechuudha. Egaa booniin dhuguma duute garuummoo sababa koomentii akka booniin hin duune ani quba tokkooni miti 10 farrama. Booniin kan duute olis kaadhaa gadis kaadhaa sababa joosiiti. Bakka itti namuriin qabu. Ani hojjedhee naaf hin darbu, hojjedhee boqonnaa hin arganne, gaa'ila godhadhee boqonnaa hin arganne jechuun mana keessatti nagaan qabdu jechuudha. Kanaaf adaraa keessan shamarri burcuqqoodhaa warri dhiira taatan shamarra qalbiin cabsinaa. Shamarra tokkitti jaalattaniif amanamaa jiraadhaa. Kan si shakkitu, kan sinitti naaftu yoo taate immoo gorfadhaa. Boonii kan ajjeesi'anii koomentii namaata abdii kutachiisee lubbuu baaseerra ishiin joosiidha malee lubbuu ishii koomentii miti. Yaada miidiyaa miti. Dhugaadha abdii kutachuu dandeessi. Odoo namni hunduu ishii jaalate, odoo namni ishii arrabsu baate, odoo namni ishii xiqqeessu baate gaafa miidhama tokko mana keessatti miidhamtu gadi baatee miidhama ishii matti. Garuu booniin miidhama ishii sana himachuu hin dandeenye. Rakkoo guddaan badiin booniin goote uf ajjeesuudha. Uf ajjeesuun badii ishii guddaati. Garuu yoon himadhee namni natti duula balleessituu kan taatu ana malee isa miti. Miituu kan taatu kaleessallee ana amma immoo kan caalu natti dhufa jettee sodaatte. Gubaa hunda keessaa uf ajjeesuu filatte. Garuu inni itti balleessu baatu, inni ishee miidhuu baatu, garuu sababni du'iitii ishii olis kaadhaa gadis kaadhaa joosii sababa jaalala of caala jaalatteef. Sababa ija duraanan badii jettuuf jaalala bara kanaa ta'eef boonii shamarri jabduu fi cimtuun kun lubbuu ishiirratti aarsaa kaffalti. Obboleessa ishii xiqqashuu biyya ormaa keessa jiruuf rabbi obsa jajjabinaa kennu. Egaa obboleessi ishii gara biyyaa galaa jira. Guyyaa geggeessaan ishii boru ta'uun oolu dhugaa dubbachuudhaa fi har'a laqamtee gagaltee of ajjeeste qaamni ishii dhiiga qabu waan ta'eef boru awwaalamuun ooltu. Egaa ishiin osoon balleessin dhiifama siin gaafattee jirti. Rabbi dhiifamaa godhuuf anillee waan kamnaan jedha. Booniin sababa koomentii of ajjeeste jedhee ragaa hin kennu. Olis kaadhaa gadis kaadhaa ittis haa himantu shakkiidhaan illee haa taatu sababa joosii of ajjeeste jedhee tayyaadha. Sababni isaa namni nama jaalatu, nama abdatu, nama itti of gatee jiraatu tokko dhiisee of ajjeesu.